Qaabgaajii jechuudha marii gabaabaadhaa fi gabaabaa yookaan immoo haasaa gabaabaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibirraa sooressa jaarraa abbaa gadaa buttaa laga gobeelleedhaan jechuudha uummata Oromoof waan tokko dhaamsa gabaabaa dabarsuu barbaanna. Innis maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo firaa fi aante inni qabu uummata Oromoo malee namni takka illee hin qabnu. Kanaafuu dhaamsi gochuu barbaannu uummata Oromoodhaa fi Oromoo ta'ee dhiigaan Oromoo ka ta'e dhalootaan Oromoo ka ta'e sanyiin isaa Oromoo ka ta'e raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jiru humna addaa Oromiyaa keessa ka jiru milishaa keessa ka jiru hundi isaayyuu jechuudha poolisii federaalaa keessa ka jiru waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee dandeettii isaadhaanii ga'umsa isaadhaanii nu tumsuu nu cimsuu danda'uu qabaa jenna. Oduuf gammachiisa Bilisoo TV tajaajilli sabaahimaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluun itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raanii qindeeffateen balballoonni oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees yootiin qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraatu Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaada uummataaf dhageeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala Bilisoo TV. Qaabgaajii jechuudha marii gabaabaadhaa fi gabaabaa yookaan immoo haasaa gabaabaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibirraa sooressa jaarraa abbaa gadaa buttaa laga gobeelleedhaan jechuudha uummata Oromoof waan tokko dhaamsa gabaabaa dabarsuu barbaanna. Innis maalidha? Waraanni bilisummaa Oromoo firaa fi aante inni qabu uummata Oromoo malee namni takka illee hin qabnu. Kanaafuu dhaamsi gochuu barbaannu uummata Oromoodhaa fi Oromoo ta'ee dhiigaan Oromoo ka ta'e dhalootaan Oromoo ka ta'e sanyiin isaa Oromoo ka ta'e raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jiru humna addaa Oromiyaa keessa ka jiru milishaa keessa ka jiru hundi isaayyuu jechuudha poolisii federaalaa keessa ka jiru waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee dandeettii isaadhaanii ga'umsa isaadhaanii nu tumsuu nu cimsuu danda'uu qabaa jenna. Itti dabaluudhaanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu kan barbaadan abbootiin qabeenyaa barsiisonni fi hojjettoonni mootummaa sabboontota kataatan jechuudha. Ulaan keenyaaf karri keenya banaadha waan ta'eef nu biratti argamtanii yookaan yaadaan nu quunnamtanii mooraa waraana bilisummaa Oromoo akka itichitanii fi akka gadhaabdan yaamicha isiniif dhiyeessinaa jechuu barbaanna. Itti dabaluudhaan jechuudha abbootiin qabeenyaas ta'ee sabboontonni Oromoo biyya alaatti argamtan hundi keessan nuti firri Oromoo malee gargaarsa nam takka illee hin qabnu. Qabsoo kana gaafa eegallu hooggantoota keenya irraa kaasee hanga hooggansa olaanaatiin hanga hooggansa xiqqaatti faranjii sin abdanne uummata kamillee ka abdanne hin qabnu uummata Oromoo fi Oromiyaa keessatti waan argamu qofadha jechuudha. Kanaafuu jechuudha uummata Oromoo taatanii diiyaaspooraa biyya alaa keessa ka jirtanii waraanni kun isin malee nam tokko hin qabu. Waraanni kun abdii isin malee waan takka waan hin qabneef nu bira akka dhaabbattan dirree qabsoo baharratti bannee jirru kana dirree leenjii baharratti bannee jirru kana meeshaa dargaggeessaan qeerroo keenya hidhachiisuu ni barbaanna. Akkasumas jechuudha
diina hidhatee hanga funyaanitti lolu kana humna xiqqaan cabsinee bakka kana kan geessu qeerroo bilisummaa Oromoo kana caalaatti yoo leenjisne diina keenya kana lafa qabachiisuu dabarnee diignee dhabamsiisuudhaaf yeroon itti godhaa jirru amma waan ta'eef hundi keessanuu qabeenya keessaniinis dandeettii sammuudhaanis dinagdee keessaniinis akka nu bira dhaabbattan jennee uummata Oromoo hundaafuu dhaamsa keenya maqaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee bahaa Cibirraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa Buttaa Laga Gobelleedhaan beeksisuu barbaannaa jechuu barbaannaa obbo. Jirtu qabsoon tumura galfummaa itti fufa injifannoon dhiigaan ni dhufa warra jaalladni kan tutaraan galmaan ni geenya hanga Oromiyaa wal bahuun tolma hin lakkifne barachaa lolla lolaaf baranna irree gaachanni uummata Oromoo waboon haa jiraatu haa lalisu haa dagaagu haa waaru injifannoon kan uummata Oromooti. Obbo jirtu jirra Absin tumura galfummaa itti fufa injifannoon dhiigaan ni dhufa obbo irree gaachanni uummata Oromoo waboon haa dagaagu haa jiraatu haa moo haa injifatu injifannoo uummata Oromoo. Oduun gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa ba'iiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoonni oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maal irratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like comment gochuun waan ifiituuf waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutuuf jira. Qophii sona aartii Oromootiif gumaata aartii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyootaa isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaajitootaaf gaazexeessota ammayyaa ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhaggeeffattootaatiis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.